Adeemaan deemna. Sababa keerraan kan ka'edha mucaan kunis kan inni akka kana ta'e. Hin bakka misraa. Rabbi jiraan fayyaadhiisi. Utuu yeroo sanatti mucaan asisuu dhiiste mucaan ikkoo akka kanan ta'u ture. Hojii keerraan kan ka'edha inni eenyu ta'e. Kuniyyuu immoo abshir bakka du'aa ilma godhii fi. Beekaa akkasumatti godha artuu sillachuuyyuu. Hamma kee baruu inni itti bakka misraa. Hamma tinaaf ta'u. Deba abbaa bartee taphaqa. Misraa taragaaggaa hidhiisi. Amma qalbii keessa. Taragaaggaa misraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Vlog. Har'ammoo stuudiyootti yeroon argamu yaada akkamii viidiyoo akkamii nuuf qabatee dhufe jechuu dandeessu. Viidiyoo ajaa'ibaa wayii isinii qabadhee dhufeetan jira. Innis maa inni akkuma samoonoo kana beektu misraadhaaf ana gidduutti wanta uumame beektu jedhee yaada isaa wal qabatee egaa yaada ajaa'ibaa wayii yaade yaadichis maa inni hamma fadiliisaatti dawwaleen fadiliisaan naannoodhuma keenya amma waamuun nan danda'a. Fadiliisaatti isinuma biratti bilbileetan fadiliisaa wajjin misraadha bilbilee misraadha yoo naan bilbile na amanuu dhiisuu dandeessi. Fadiliisaa waameetan stuudiyootti jechaadha. Fadiliisaadhaan misraadha bilbilii hin jedhaani. Misraadha bilbiliiti abraariin dhukkufataara jedhiinii jedha jechaadha. Achumaan misraan hin dhuftimoo hin dhuftumoo dhufteemmoo maal gooti kan waliin laallu ta'a. Meemeega fadiliisaan dhufteennaan waliin mari'annaa waliin tura. Stuudiyoon kiyya stuudiyoodhuma keessatti hojjetaa irraa tokkoffaa kaameraan hin shakkisiisu. Silmaa stuudiyoodhuma kaameraan taa'ee jira. Achiin qofa banuu qofa waan tokko hin shakkisiisu. Meemeega har'a gudii waliin laallameeme. Isinis abdii akka hin kutne waan baay'inaan jedhaa turtanii. Anis kanaafan qaxaleen keessanii ammas itti deddeebi'eetan gaafachuufanii hamma xumuraatti naa waliin turuun dagatina. Stuudiyoon kiyya kana fakkaatti qoyaa akkas godheen isinitti agarsiisa. Hordoftoota keenya stuudiyoon kiyya kana fakkaatti wambaree akkas dabsinaadha. Maa inni kaameraan akkuma jirutti jira. Kaameraan rakkoon qabu jechuun stuudiyoo waan ta'eef kaameraan yeroo hunda reedii ta'ee kan jiraata. Kanaaf waan nama shakkisiisu hin qabu isin jechuu barbaadetan isin galee fadiliisaadhaan bilbilamee amma. Hey, what's up? Egaa hordoftoota keenya bilbilaa fi egaa hordoftoota keenya fadiliisaadha bilbilaan jira. Fadiliisaadha bilbilee yaada si irraa dhageenye achuma yaada isaatti meetan misraa maraachana jechaadha. Reaakshiniis miira siin anaaf qabdu baruu barbaadeetan. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Fayyuma biraadhu. Jira alhamdulillah. Siisa silaa hojjennaafani. Eessa jirta? Safaran jira. Kottu bakka amma azaa stuudiyooni. Ashi bakka wata. Tolooni. Ashi. Ashi. Akka sibboo egaa hordoftoota keenya akkuma dhageessan fadiliisaan nan dhufa jetteetti fadiliisaan eegaa jira. Hamma fadiliisaan dhuftutti immoo stuudiyoo koo isinitti agarsiisa waan ittiin hojjedhu. Uumama guddaa weeseetu miti isin laalaa na wajjin. Haydar kottu as qabi kaa viidiyoonatti ilaalaa. Egaa usad ዝም ብለህ ሙሉ usad ላሳያቸው ነው። አውት አድርገህ ጨርሰህ አዎ biceessite jechuudha galee awut. Egaa hordoftoota keenya kanaan hin hojjedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi kanaan taa'e ilaa wambarii forditanii asuma keessatti jechaadha. Al tokko tokko akkas dhaabbataa achumaan piisii asirraan qabaa. Takkaas itti agarsiisee hin beeku miti. Piisii asirraan qabaa. Isin kun al tokko tokko gisee akka tokko ijji nama ta'e godhamee wayaa ani biraatti deebina. Kana fakkaatti laayitiin immoo ijoolleen isa gurguddaa bitu miti ilaasa. Ani immoo jireenya kana sirriitti natu eegisni galee kana argitanii sokkeetti ittiin goone akkasiin godheetan harraaf hin bobeessu. Harraaf isa kana fayyadamaara. Akkasitti laa bobeesseetan kana fayyadamaa jechaadha. Kunoo stuudiyoo kiyya immoo kana fakkaatti fidi asfatti. Kirree eeggadhu.
stuudiyoon kiyya kana fakkaatti ilaalaa. Giftii garaagaraa sicheechuu keessattuu ijoolleen as qabe. Gara kootti qabe. Giftii garaagaraa keessattuu ijoolleen Jimmaa. Ijoolleen biyya alaatii dhuftan jechaadha. Waan stuudiyoodhaa ta'u meemee. Nuu fidaa. Waan duddubbee kanatti ilaallattan waan tokko tokko. Nuu fidaa. Mashee. Na Oro show kana fakkaata kun baala qoccootii. Kun baala qoccootiin hojjetame laa. Laalaa. Na kun waraqata guyyaa tokko 100 guunnee kan reelii isa kan isa tokko goona jechaadha. Hinafu kun. Hinafu asirraa quraanaan jaalladhuun qaba. Na yeroo baay'ee jira mitiiga. Akkasi kaameeraa durii fe'in qaba laasii argitanii. Kana fakkaata ani biraan isinitti agarsiisa. Ani biraa laayifii yuutuubariin isinitti agarsiisa. Hadhaaf kana fakkaata fallisaan yaa'uudha. Xiqqoon turtii jedhee yaada. Hamma sitti naa waliin tura. Hordoftoota keenya hin teenya. Egaa hordoftoota keenya fallisaan dhufteetti na bukkeetti argamteetti akkuman dura isiniin jedhe akkuman viidiyoo sana yaada kaasee yaada kanan fallisaatti himaa akkam beektaa fallisa waa'ee anaaf misraa samoona kana beektaa macheem beektaa tokkoffaa beekaa isaan wal qabatee yaada tokko naa dhufe yaadichis maa inni ati inni si waameef yoo an bilbilee fi na amantii dhufuu dhiisuu dandeessi mitiif misraan ati bilbiltaa fi Abraar dhukkubfatee ciisaaraa baay'ee hedduu dhukkubfataaraa kuttu jettaan misraadhaan. Misraadha bilbiltee qobaa jira waan arge jettee bilbiltaa fi achumaan inni ufti immoo maal akka jettu riyaakshiiniisii waan arge wajjin laalla. Yaada bareedaa miti? Yaada bareedaadha kanarratti immoo siin tasmaamaa. Ammalaa misraa kanas jaalalasii keessatti beekuu qabnadha amma jechuun fedhii sinaan naaf qabdu kanarraan beekuu hin dandeenyu. Kanarraan immoo baay'ee tasaasa. Beekuu dandeenya. Yoo tokkoffaa daftee dhufuu dandeessi. Yoo daftee dhufte akkasiin jaalala kee qabdi. Jedhee yaade nan gorfame immoo nan gorfame. Tagabballee irra gorsichas. Kanaafi bilbilii fi himame na biratti. Bilbiliif ammas hin dhuftutti immoo qoqophoofnee fooxaa waan argi goone. Kun qabu. Ani immoo duraan miseejitti barreessaan ture laa. Nan sodaachisaa ture beekaa. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Akkam fayyumaa? Nagaadhaa jirtaa? Alhamdulillah eessartaa? Mana jira. Abraaroon si bilbilee ture? Na dawwalaa ture meseejii ergaa ture. Innaan nukkubaara koo. Nukkubaara. Maal ta'e waan godhe moo? An barre laa wallaahi inna deemi ilaalikaa. Anqaraan naqaa ture bakka ati jabaadhuu bira gaheetti annaan dhufa. Hojii hin qabaanne. Ushi bakka rakkoo hin qabu jabaadhu. Egaa hordoftoota keenya akkuma dhageessan nan dhufa jetteetti. Waliin eegna ammasitti qoqophoofne jechuun fooxaa waan arge uffadheetan suphee asirra ciisaa. Achumaan meegaa nama dhukkubate fakkaadheetan waan isiin ammayyuu kun nan dhufa itti daftee qaran naqaa ture nan dhufa itteetti. Anis immoo sobiin sodaachisaa ture akka tokko bakka jira miti na dhukkubaara waan argin jedhanii ture. Nan sodaachisaa ture. Kanaaf immoo meegaa dhuftee waan siin jettu reaakshinii siin nutti agarsiiftu waliin laallaa nu waliin tura. Egaa hordoftoota keenya dhukkufataan akkasii qophaa'ee misraa eegaa jira. Akkuma dhageessan bilbilee fi nan dhufa jedhaa jirti. Garuu falli isa wantiin sodaataa rumaa inni beektaa. Misraan ammaan booda nu amantiin natti hin fakkaatu. Naa badii si gati ta'ennaan waan nu amantu natti hin fakkaatu anis baay'een sodaataara. Angaruun sodaadhu jechuun si amma ta'e sitti sodaachuu danda'a jechuun piraankii kan nurratti barte waan arge. Eessumaaf anis ikkoo kan hin baay'ee sodaataara. Dhufuu kaateetti maaliif hawwanaa fiigaa dhufaatti hojiin naqaara jettee turte hojiin naqaara jettee turte hojii sana dhiiseen dhufaara jettee natti fakkaata miti. Egaan eegnaani wajjin eegnaa mana siraa ta'u miti. Alaa akkasitti dhukkufataan fakkaadha. Maala hordoftoota kiyya. Tiraasisa kana wayyaa miti. Xiqqoo isinti mul'achuudha. Tiraasisa jijjiirradhee ka'ee.
Faarti amma sirraa ciisee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tai. Abrar. Maltat ya Abrar. Maltat. Nak aku bara. Bay. Kai mana marfe demna? Kai ka? Abraro. Kai diraro bed iti mana marfe daina. Abrar. Gaafa dheedha beek kaasiniin fuune deemnaani. Kai kan demna mana marfe. Kai na wama bajaji wami na wama demna. Cuggarraadha. Sababa keerraan kan keedhamma mucaan kan akka kana ta'e. Sababa kooti immoo maal fakkas taata Abraaroo? Cuggarraadha ganama keenya. Cuggarraa immoo maal si dhukkuba ishee? Abraaroo. Bishaan. Bishaan. Qoy dhaqeeni fidee dhufa. Isaa si deemu immoo fagaatiin as. Biqin fuuldura kana jira ishee? Ishee. Deemtee itti dhukkubsataa seetee waa siif fiduu deemtee itti siin immoo. Egaa hordoftoota keenya misraan egaa akkasitti naateetti daftee dhufte cinqamteetti suuqii deemteetti suuqiitti ergee beekaa bishaan jedhee jechaadha. Kana booda wanti hin sodaadhu lamuu wajiin keenya hariin piraankii itti fakkaata garuu misraatti ammaan booda miti. Siin immoo ammaan booda eenyu namantu. Namantu ammaan booda. Egaa hordoftoota keenya akkasitti cinqinee. Suma kana rabbiin na jaanu haa baasu. Deemteetti. Meemeegaa amma siin dhuftutti maal jettu siin? Ta'e garuu akkasuma cinqamte natti hin fakkaanne ture. Allah. Daftee dhufuu dhumti siifuu waa tokko sii galee. Aree sobdeetti duraan suma jaallatti miti ree. Faarti deebii jeesi. Akkasittiin ture miti. Deebitee? Abraar. Kaya duraan deemna. Fidimee bulti olcha. Qoy garuu ati. Abraaroo. Ol jedhii dhuge. Akkasii dhishee. Kaya duraan deemna mana marfee akka dhukkubfataayyee. Kiniinii ganama fudhadheen ture. Kiniinii ganama fudhadheen ture. Maanii mana marfee dhaquu dhiiftee kiniinii fudhatte ol jedhi ishuu dhuge. Hiika dhugee birta. Akkasii kaa. Abraaroo. Kaya dirama nama fedhaina. Abrar. Ganama kiniinii bituu fudhadheera. Kiniinii maali? Kiniinii maaf zimmettee liqimsiteeti? Kaya diraan. Kan cuggarraa. Cuggarraa immoo maal si dhukkub? Isa Abraaroo deemtee ilaalamu wayyaa. Sababii keetiin atuun. Sababii kootiin maaf akka kana taate? Qoosaasitti fakkaata yeroon akkasi. Qoosaasitti fakkaata misa yeroon akkasi. Sen miidiyaa irratti na taasifte. Diraan deemna Abraaroo. Abraaroo maaf nan buluu diddee kan hin deemna deemtee ilaalamu wayyaa. Isin na cinqii maaf natti na cinqitu. Ilaalamu wayyaa. Sila atuun siin dawwaliin dura fadhiisa kiniin liqimseen ture. Kaya diraan deemna. Narraa galee naan amma ta'e jajjabaadheen keessa. Abraaroo. Kaya diraan maal nu diddeen deemna. Isinitti miiramsira. Booddee irratti ilaalinaan deemna. Sababa koo akkas taatee gaadha. Maashii moo maal gadhiifte ishee? Deemuu wayyaa Abraaroo dhiisii.
Abrar. Keedran deemna. Sababa keerraan kan ka'edha mucaan kunis kan inni akka kana ta'e. Abraro. Bisiin garamas meseejaarii sana sitti barreessu. Maan kanan sirraan eegne dhaafani kaa. Ani koo waan cimaarraa iyyuu ga'eera seetan baay'ee inni rifadheen ture. Abraro. Abrar. Bakka booddee deemnasi. Is bakka abshirin fayyaa ta'etis maal boossa. Boyni hin fayyaa. Garuu dide yoo kana dhukku bela marfee deemna laa. Kan ishii mirindaa bicuutii dhugishe. Abrar. Kan ishii kana bicuutii dhugi. Dhugi fixe. Kennaan diddee Abraro. Bakka atin boyni abshiruma hin fayyaa. Boyin bakka misraa. Rabbi jiraan fayyaa dhiisii. Keedran deemna mana marfee. Boyin bakka duraa ilma godhi malee. Hin fayyaa. Boyni dhiis misraa abshiruma rabbi jiraan koon fayyaa. Maal taatee Deemna Abraro. mucaatiin farristamoo mabuusee. Kunuyyuu immoo abshir bakka duraa ilma godhii fi dhiisii misraa. Boyin bakka duraa godhi. Kana hundarraan immoo kan ga'e immoo hojii keeti. Utuu yeroo sanatti mucaan asisuu dhiiste mucaan ikkoo akka kanan ta'u ture. Boyina dhagaa sosobini. Misra maal taate boyinati abshiruma. Hin fayyaa akkoo. Kun qallaalii dhagatii ta'ennaan hin fayyaa. Boyini. Kana hunda immoo hojii kee gatii ta'ennaan. Misra. Innis fayyaadhaan margaatti dhuftee iyyuu bicuusee irraa galeera argaan jirtu akka gizeetti dhuftu duraaniiti maa. No dhagaa ilaalana ana laalla ol ka'iram. Misra laali. Ol ka'iram laalila. Fayyaa rakkoo ammallee. Kuna fayyee ol ka'iram Misra. Beekaa akka godhaartamu. Misra bakka. Fayyeera ammanni koo laali. Ammaa too ol qabamuu dadhabdee maa akka kanatti ol kaatee dees. Si dhufee Misra na na fayyee fayyee. kun amma. Nan fayyee. Isayyuu bakka. Isayyuu kanatti bakka amboyin bakka isayyuu amma kee baruu inneeti bakka isayyuu. Beekaanatti hojjetaa harta bichaa kan taane. Beekaa silachuu akkasumatti godhaartu nan gadhiisi nan qabini. Misra bakka amma. Beekaa akkasumatti godhaartu silachuu iyyuu. Amma kee baruu inneeti bakka Misra. Amma tinaaf ta'u. Dabba abbaa koo barteetta bakka. Eessa deemuudhaaf? Dabbi nan gala. Maan sila qaran naqaa ture. Ani isas hin dawwaltanii akkasuma jettanii fayin dhufee nagadhiisa Abraan otis lafarlis silachuu iyyuu nagadhiisa. Nagadhiisaa bakka. Nagadhiisaa. Taragaaggaa Misra taragaaggaa dhiisi. Amma qalbii keessa. Taragaaggaa Misra. Al tokko ta'e ishee rabbii dhiiti. Dhiiseera maa inni? Natti maa? Bakka isuma akkas miidiyaa irra gadhiisne waan argi jennaan ati naa hubachuu diddeenaan. Bakka ammati naa cinqabnu baruu eetan akkas godhe. Na lukkuu waan arge. Isayyuu silkis. Akkanatti hin bartaata amman sii cinqabu. Miseejin sitti barreesse silkis na jalaa kaasuu diddeenaan fallisaa. Misra dhiisi. Hin deemin. Ishee bakka amboos ishee erga anaa akkas boosee mammaa if kaata gaa. Beekaa akkasumatti hojjettu lama taatanii. Boyin bakka Misra dhiisi. Taragaaggaa Misra. Gaa bakka nagadhiisaa silachuu nan qabina wanti hin qabamuuf hin jiru. Boyni kaati koo amma. Ishee amma taragaaggaa ishee. Ingaa innatti sida bu'aa turte Misra. Taragaaggaa bakka. Nagadhiisi Abraaru. Misra. Ilaala. Nan deema nan qabina. An maalumaaf akka kanatti gootumaa jiru isin azzansiisuun. Gizee akka kana gizee hunda dhuftee natti taphattan amma dhammuna waan ta'e natti taphattan maana Gizee ati saasaaqaa yaatu. Ishee bakka ati dhagaa kashi ilaala natti hin bu'inaa alaa silachuu iyyuu natti hin bu'inaa bakka. Isa gizee saaqaa yaatu sinazansiisu. Tawaarra dorgitee tamiti. Sooshaal miidiyaa irratti gadi tawaarra deetti hadha akka kanatti imimmaan koo gadi na lolaasifta. Nagadhiisa Abraaru. Beekaa akkas goota atis. Beekaa akkas natti goota. Beekaa maa inni godhu? Maa inni beekaa godhu? Natti mikaa? Maal godhu? Achi taa ishee amma bakka dhiisi bakka ishee. Taa'e gadi taa'e daga. Isa taragaaggaa yetu maal taate? Ishi taa'eera maa inni? Ishee bakka dhiifama. Dhiifama maali?
Akkasii sanatti gootan dhiifama na gaafattaati. Dhiifama maaliitiin na gaafatu? Natti mikaa. Natti mikaa. Sinazansiisuu isheen. Misraan azansiiftamu. Inni argin sinazansiise addii kanaanii yanaan na bartuu wanaani amman ta'e kanaan na bartaa akkan amman si jaalladhu si jaallachuu dhiisuu kan amman si yazzanoo kanaan na bartaa. Innoo sinazansiisuu koyi. Goote na bartuu sillachuuyyuu. Sinazansiisuu. Inni sinazansiisuu eessa deemta taa'e misra taa'e shaamata ichi taa'e walii galaa. Hashmaani. Maal? Qadiifama. Sirraa bareedashaan. Maanatti narraa bartummoo isuma kan obboleessummaan siinee. Maanatti natti kolfitu kan obboleessummaan siinee. Kan obboleessummaan siinee bakka. Namni akka isa kan obboleettiin. Ergasiisa wal kan obboleessummaa walitti siqannaa bakka amma isa kan obboleessummaan siinee maleen. Yookiin immoo jaalala kan kee si jaalladhee yookiin akka gwaaddanyaa kan kutaatuudha deemti. Gara haadha tokko keessaa dhalattanii. Maal? Obboleessa keessaa hangafama saqqotu Si namni akka obboleettii nama laalu. Nama bu'a. Obboleessa isaa hangafama saqqotu Ani kana isin dabalabashii. Isa kan obboleessummaan sii boo'e. Basii riikardiin goyaa kaameeraa. Maal eessa? Eessa? Kunoo. Duwwaasaa ishee hattaan sun. Riikardii rogooti achi dhaabdee abraadhu. Yooti gadhiifte jechuudha. Yooti gadhiifte mana dhufee ilaamu kaameeratti akka namni jaalala koo gaafadheen na didee jechaadha. Namnis naaf baruu ammas akka itti naa boosses. Kan ammas sirriitti baruu qabu. Dhaqee gadhiisuu fi gaala. Egaa chaanaalichis na bira jira bitii dhaqeetan hin balleessa. Taa'ina laale. Misraa. Ishee deeti boosa keessaan kutashi. Keessaa kuttee dhiifattee ayin malakkate hin Maali? nan galchu bakka. Ishee dhugishii gama ishee. Wayyoo. Arraan galchise. Nyaan mana gootee adisi. Ishee irraa. Si kolfisiisuudha eeteen ishee. Na kolfisiisuu akka kanatti na kolfisiista. Hin argita ishee qubne garan siin jedhaara laa. Wallahi ani so bakka erguma teeknaa booste jecha hordoftoonni ilaali yoo immoo gadhiifame haa ilaalanu egaa hordoftoota keenya misraan adda kana fakkaate mana akka kanatti booste fedhiidhiis asoofi yaada qabdu ibsattu kenna yoo gadhiifanne illee viidiyoo kana seef godhadhee alfa guyyaa tokko ada barfattu yaada qabdu kenna hordoftoota keenya daqiiqaa 30 ol kadhanneerra tu kadhannu amma yoo ishi badaa ishiin hin jenne yoo gadhiifame hin gadhiisnaa viidiyoo kana kana fakkaata waan nani qo'ate na araaramuudha amma hin araaramne kana caalamu mana koo dhuftee erga na araaramne mana koo dhuftee akkanaa jechuun na waante himne bakka mana kee ogeessa mana yaada ogeessa nama deddeebu naannoo keessanii natti himaa komentii irratti malee gaa asirgoo suma dhuguma dhukkufachuma kana fakkaata akkasitti misraa pirankii goone bakka dhiifama minno arii kana si kadhannee moo ba'e arii kana kadhattee dhiifattee bakka taragaagee misraat ECT bakka kana fakkaata suma dhuguma bosse nuuf naraaramtee tamte amma nuuf naraaramtee sirriitti qoyga akka obbolummaati moo akka noormaaliiti akkamitti bosse ati meemee anaaf akkamitti naa bosse ati meemee akka obbolummaati moo akka maaliiti obbolummaa akkamitti naate isuma dhuguma sitti eeka wallahi isa dhuguma si dhukkubeense garaana nyaatte obboleessa kooti fakkaatte garaana nyaatte egaa hordoftoota keenya kana naa bittee viidiyoo irraa kana fakkaata walii galleerra durattan ulachuuyyuu maal jechuudha nu bittee kaatee moo anaa bitte miti maasayyuu siisla dhuydee yoo yaa rabbati naa dhiise asundoon foon hin barbaada foon sadaqoo egaa aga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti kana fakkaata misraas akkanitti piraankii goone kadhannee kunu isinuma araarfanneerraa araarfanneerraa aga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti baay